Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashamakam oltan sagantaan keenya eegale kan har'aaf qixeessineen kaadhimamaan pirezidaantii Keeniyaa Raila Odinga bu'aa filannoo hin fudhannu jedhan gabaasa bal'aa qabna. Our view in Azimio is clear. The figures announced by Mr. Chebukati are null and void. Tigraayitti xaafiin kuntaala tokko birrii 17,000 olitti gurguramaa jira. Jiraattonnis komachaa jiru. Gatiin xaafii akka malee qaala'ee jira. Daldaltoonni uummatatti garaa jabaataniiru. Odeessaalee gaggabaaboos qabnaa saganticha waliin Firaa'ol Balaa jira. Dhiyaadha. Kaadhimamaan pirezidaantii Keeniyaa Raila Odinga erga paartiin isaanii Azimio la Umoja filannicha burjaaja'eeraa jedheeroo jalqabaaf ibsa kennuun bu'aa filannichaa akka hin fudhanne himan dhimmichas mana murtiitti geessinaa jedhan. Hojii dura taa'aa koomishinii filannoo Keeniyaa Wafula Chebukati irraa kan ka'e Keeniyaan rakkoo siyaasaa fi seeraa keessa galtee jedhan Odingaan waan kaleessa argine sobaa fi heera biyyattii kan faallessuudha jedhan. Raayilaan dura taa'aa koomishinii filannoo Keeniyaa Wafula Chebukati miseensota koomishinichaa bu'aa filannichaa fudhachuu didan doorsisuun himatanii bu'aa filannoo ibsame guutummaatti hin fudhannu jedhan. Our view in Azimio is clear. The figures announced by Mr. Chebukati are null and void. Akka Azimiyootti ejjennoon keenya ifadha. Lakkoofsi obbo Chebukatiin ifoomsan seera qabeessaa fi kan fudhata qaban miti. Irraan deebi'a. Lakkoofsi obbo Chebukatiin ibsaman seera qabeessaa fi kan fudhata qaban miti. Manni murtii heeraa biyyattii kuffisuu qaba. Akka ilaalcha keenyaatti gama seeraanis tahee sirnaan namni mo'ates pirezidantiin filatames hin jiru. Obbo Chebukatiin nama irra aane jedhan ibsuuf yaaliin taasisanis fudhatama hin qabu. Maal na dhibee fi heera biyyattiis ta'e seera keenya kuffisuun tarkaanfii fudhatan. Osoo silaa deeggartoonni keenya of qusachuun socho'uu baatanii biyyattii kana hokkora cimaatti galcha ture. Gochaan maal na dhibee akkasii nageenyaaf tasgabbii biyya keenyaaf balaa cimaadha. Obbo Chebukaatiin yakka raawwataniiru moo hin raawwanne kan jedhu murteessuuf nuyi aangoo hin qabnu. Murtee kana qaama dhimmi ilaallatuuf dhiisneerra. Whether Mr. Chebukati has committed an offense. We leave that determination to the appropriate authorities. Gama kaaniin bu'aan filannoo biyyaalessaa Keeniyaa wiixata kaleessa ibsamuu hordofee deeggartoonni morkattoota lamaanii miira adda addaa keessa galaniiru. Kanneen Aab Odingaa deeggaran mormii dhageessisaa kan turan oggaa ta'u deeggartoonni Wiiliyaam Samoy Ruuto ammoo gammachuu keessa jiraatanillee pirezidaantummaa filatamuunsaa mana murtiitti geeffamuun isaan yaaddessuu hin oolle. Waa'illi keenya BBC Afrikaa Imaanuel Iguunzaa qe'ee dhalootaa Wiiliyaam Ruuto Sugooy jedhamtu wayita argametti deeggartoonni Abruutoo dhibbaan lakkaa'aman achi turan. Since yesterday after our president was announced, we were very happy, we celebrated. Erga kaleessaatti pirezidaantiin keenya mo'achuu isaanii ibsamee gammachuu keessa taanee kabajaa jirra. Garmalee gammanne. Dargaggoonni hedduun hojii akka argatan nan beeka. Haadholii daldala xixiqqaa hojjetanii fi qonnaan bultootas ni deeggara. Okay, the first day for the 100 days for our fifth to deal with guyyoota dhibba duraanii pirezidaantiin keenya shanaffaan carraa hojii dargaggootaarra akka xiyyeeffatan barbaanna. Naannoo keenya kanatti dargaggoota hedduutu jira. Kanaafis pirezidaantiin keenya kun carraa hojii akka nuu kennan irraa eegna.
Gama kaaniin miseensota koomishinii filannoo IEBC torba keessaa namootni 4 bu'aan sagalichaa akka ibsame irratti walii hin galle. Ittaantuun dura teessuu koomishinii filannoo Keeniyaa Juliyaana Chereera miseensota koomishinichaa 4 bu'aa filannoo ibsamee hin fudhanne keessaa tokko. Chereeraan maaliif akka bu'aa sagalee ibsamee hin fudhanne wayita ibsitu bu'aan ibsamee yaada koomishinaroota filannoo hin ibsuu jette. Sababiin isaa osoo hin ibsamiin dura ilaaluu qabna ture garuu hunda isaa akka hin argine taheeraa jetteetti. Odeessaa itti aanutti darba. Naannoo Tigraay keessatti xaafiin kuntaalli tokko hanga birrii 17,000 olitti gurguramaa jiraachuu jiraattonni BBC'tti himan. Tigraayitti namoonni hojii deeggarsa namoomaa irratti hirmaachaa jiranis xaafiin kuntaala tokko birrii 15,000 hanga 17,000tti gurguramaa akka jirullee himaniiru. To'annoo TPLF jala kan jirtu naannoon Tigraay waggaa tokko oliif bu'uuraalee tajaajilaa kanneen akka ibsaa fi bilbilaa argachaa hin jirtu. Waraanni mootummaa federaalaa waliin sadaasa 2020 eegale ammallee waliigalteen xumura hin arganne. Jiraataa magaalaa Maqalee kan ta'e Daani'el uummatni haala jireenyaa hamaa ta'e keessa akka jiru ibsuun keessumaa gatiin xaafii humna hawaasichaan ol akka ta'e himeera. Gatiin xaafii akka malee qaala'ee jira. Daldaltoonni uummatatti garaa jabaataniiru. Gocha hawaasaaf hin oogne raawwachaa jiru. Haala rakkisaa keessa darbaa jirra. Namoonni baay'een sadarkaa biddeen nyaachuu hin dandeenyerra geenyerra. Hojjettoonni dhaabota tola ooltummaa maqaan isaanii akka hin eramne gaafatanii fi yaada isaanii BBC'f kennan gatiin xaafii akka qaala'uuf dhimmoota sababa ta'an keessaa aangawoonni naannicha bulchaa jiran gatii xaafii irratti tilmaama baasuun isaanii tokkodha jedhu. Jiraataan naannichaa biraa Baraha jedhamu gatiin xaafii ibidda taheeraa jechuun dubbateera. Beelaa fi hongeen jira. Uummanni waan qabu qooddatee jiraachuuf yaalaa jira. Namoonni qarshii firoota isaanii Tigraayin ala jiran irraa akka ta'e ta'anii argatan illee waa ittiin bitachuu hin dandeenye. Keessumaa gatiin xaafii ibidda ta'eera. Akka Barahaa fi Daani'el jedhanitti gatiin xaafii kan qaala'e hanqinni jiruuf otoo hin taane daldaltoonni bu'aa hin malleef argachuuf jecha gatii dabaluu isaaniinidha. Guyyoota muraasaan dura pirezidaantiin naannoo Tigraay Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el jiraattota waliin marii Maqaleetti taasisaniin namoonni baay'ee dhimma gatii xaafii kaasuun komii isaanii dhiyeessaniiru. Hoogganaan naannichaas gaaffii walgahii kanarratti ka'eef deebii kennaniin daballiin gatii hin mallee fi sochiin daldalaa seera qabeessa hin taane baay'achuun mirkaneessaniiru jechuun Dimtsa Wayyaaneen gabaaseera. Waraana kaaba Itoophiyaatti adeemsifame hordofee rakkoon namoomaa olaanaa ta'e dhalachuusaan mootummoota gamtoomanii dabalatee dhaabonni tola ooltotaa baay'ee naannichatti namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman balaa beelaaf saaxilamaa jiru jechuun watwaataa bahan. Odeessaalee gaggabaabottan darba. Bulchiinsonni magaalaa Finfinnee fi naannoo Oromiyaa daangaa bulchiinsaa magaalattii naannicharraa adda baasuu irratti walii galuun isaanii himame. Biiroon Koominikeeshinii magaalaa Finfinnee akka himetti iddoowwan gariin Finfinnee jala turan Oromiyaa jala akka galan kan murtaa'e waggaa ta'u kaan ammoo Oromiyaarraa Finfinneetti daangeffamaniiru. Dubartiin abbaa warraa ishee dubartoota kaan waliin hariiroo qabdaa jechuun qottoodhaan dhooftee ajjeeste hidhaa waggaa 18 adabamte. Akka poolisiin Finfinnee gabaasetti dubartiin Tigist Azazaw jedhamtu yakka kana kan raawwatte akka lakkoofsa Itoophiyaa gaafa fulbaana 10 2014 kutaa magaalaa Finfinnee Ekkaatti ture. Waraanni Raashiyaa fi Yuukireen erga eegalee yeroo jalqabaaf dooniin buufata doonii Yuukireen irraa gara kaaba Afrikaatti qajeeltetti. Dooniin kun buufata doonii Pindeevlaadan irraa kan galaana gurraacha argamurraa qamadii toonii 23 fe'uun gara biyya hongeen miiliyoonota miidhaa jirutti qajeeleera. Odeessaaleen gaggabaaboo kanuma.
odeessaa keenya xumuraan waa'ee rakkoo barattoonni yuunivarsiitii Itoophiyaa keessa jiran sinitti himna. Waraana kaaba Itoophiyaatti dhalateen barattoonni yuunivarsiitiiwwan naannoo Tigraay keessatti barachaa turanii fi achi bahuun yuunivarsiitiiwwan biroo keessatti barnoota isaanii hafee xumuran rakkoo keessa jirraa jedhu. Akkam jennaan barattoonni lakkoofsi keenya hedduudha jedhan kun barnoota digirii isaanii xumuranii eebbifamanis waraqaan ragaa isaaniif kenname garuu rakkoo qabaa jedhu. Akkuma nuti arginetti waraqaan ragaa isaanii qabxii waliigalaa waggootaa yookiin immoo GPA'n irratti hin barreeffamne. Kunis carraa hojii irratti danqaa akka uume dubbatu. Barattoota kanneen keessaa lamaan isaanii dubbisneerra. Wal duraa duubaan akkasiin sinitti himu. Maqaan koo Lalisaa Xiqqaataan jedhama. Kanan ture yuunivarsiitii naannoo Tigraay yuunivarsiitii Aksuumin ture. Yuunivarsiitii sana keessa turtii barreen gaddaa kan turre hojii tokko fi torbee naannoo lama kan ta'u. Niitoorkiin osoo hin jiraatiin, ibsaan osoo hin jiraatiin, nyaanni osoo hin jiraatiin akkasittiin rakkoo guddaa fi rakkoo yaaddessaa guddaa keessa turre. Erga achii baanee booda mootummaan yeroo sana nutti deemee erga nu fudhatee Finfinnee nu gashee booda yeroo gabaabaatti furmaanni isin laatamaa hin eebbifamtu jedhee nuti eebbifamtoota bara 2013 turre. Mootummaan bakka biraatti sirra madaa sana booda achitti xumurtanii teempoon keessan sinii dhufa yeroo gabaabaatti eebbifamtu jedhee yuunivarsiitii biraatti nu hiree ture. Yuunivarsiitii biraa turre ani fakkeenyaaf yuunivarsiitii Wacaammoo ture. Yuunivarsiitii kana keessa naannoo ji'a 5 achi keessa turre. Naannoo ji'a 7ffaa ji'a 8ffaa eebbifamnee baanee dookimentii keenya nuuf fidaa gaafa jennu dookimentiin keessan hin jiru. Waan isin ilaannuu hin qabnu dookimentii simisteera tokko nu biraa qabdu jedhee yuunivarsiitiin kan simisteera tokko qofa nutti kenne maal goona simisteera tokkoon eebbifamne jenna moo eebbifamne jenna maal jennee maatiitti galla maal jennee dorgomna moo akkam goona moo akkam taana jennee nuti itti gaafatamtoota qabna turre. Otuma deddeebi'anii timirti ministeerii kana hinuma haasofsiisu. Timirti ministeeriin furmaata laachuu hin dandeenye hinuma haasofsiisu. Furmaata laachuu hin dandeenye hinuma haasofsiisu. Furmaata laachuu hin dandeenye waan godhan wallaalan sana boodatti ministeera tokko fudhannee yuunivarsiitiidha baane. Yuunivarsiitii irraa akka baaneen waraqaan suni የሚመለከተው አካል ሁሉ wantichi qaalemo'allaadhaan fakkeenyaaf afaanuma isaaniirraa arganiitu afaanuma ijoollee kanarraa argineetu waraqaa kana waraqaa deeggarsaa kana laanneetii malee barattoota yuunivarsiitii naannoo sanaa ta'uu hayyuun beekuu jedha amaariffisaa jechuudha malee waan gahaa waan qabatamaa timirti ministeeriitillee wabii ta'ee wanta nuu kennu hin qabu. Ani dhugaa dubbachuuf baay'ee ana duwwaayyuu miti hiriyoonni kosaa ta'u anis anama fakkeenyaaf erga yuunivarsiitii sanaa baheeti appilaayii na dorgomsiise fakkeenyaaf Awaash Baankii appilaayii godhee hunduma ergan xumuree jechuudha. Tireeningii torbee tokko fudhadhee foormii qacarrummaa foormii guutee hunda ergan xumuree booda waraqaan kee kun hin ta'u. Waraqaa ministeera tokkootiin si galmeessuu si qacaruu hin dandeenye hin ari'ani. Barattoonni yuunivarsiitii sanaa dhufan inda'um barattooti si'a lammaffaadha barana 2014 eebbifaman jiru 2013 unu ture hamma sammuu dhabuutti hamma bakka sadarkaa hin taane irra ga'utti deemaa jirra. Anarraa kaasee jechuudha. Garatti deemnu wallaallee waan goonu wallaallee namanuu dhiyaatti namanuu falmus dhabne bakka akkuma nama waa tokko bakka namatti galagalee nu dhaabdee maqaan kiyya Boonsaa Taamiratiin jedhama. Kan qaba dhaqee yuunivarsiitii Raayyaa yuunivarsiitii ture waggaa 3 achi baradhee haala nageenya jiruun immoo rakkoo uumameen deemnee gibbiidhaa baanee ramaddii sanaaf illee ramaddii yuunivarsiitii biraatti ramadamtodhanii yeroo dheeraa eegnee saniin booda barataan hundumtuu gargar yuunivarsiitii garaagaraatti ramadamuun immoo akka tasaa ta'e Odaa Bultuun yuunivarsiitii Harargee lixaa magaalaa jira Odaa Bultuun yuunivarsiitii ramadame. Saniin koorsii naafee koorsota naafan xumuree waggaa tokkoo fi san booda dhumarraa wanti nuti argine digiriidhaaf wanti nu kennamu teemporariin jira. Teemporarii sanarratti kan keenya adda ta'e jechuun qabxiin achi jiru hin dhufne kan waggaa 3 achi jira. Sanarratti hundaa'ee timirti ministeeriin qabxiin CGPN gireediin achi amma hin dhufne waan ta'eef CGPN siin hojjetamu. Kanaafuu dookumentii keessan irra kan taa'u achi koorsii isaan hafee dhufanii yuunivarsiitii kanatti ramadamanii koorsii isaanii xumuraniiru. Kanaafuu waan digirii isaan barbaachisu xumuranii jiru jedheetuma qofa asirra kaa'eera teemboo kan keenya irra jechaadha. Innaa saniin immoo ijoolleen baay'een dorgoman illee dorgomee ammoo CV gasheera wanti waamamu jiru hin fudhatu wanti isaan bilbilan hin jiru. Ijoollee kaaniin immoo kanan beeknu nuti fudhataman qabu kun waan gireedii hin qabneen sin dorgomsiisuu hin dandeenye hojiis qacaramuu hin dandeessanii ijoollee baay'ee rakkisaa turani. Kanaaf immoo timirti ministeeritti ijoolleen bakka bu'anii deddeebi'aa turan ijoolleen. Dhimma kanarratti deebii akka nu kennan sabquunnamtii ministeera barnootaatti irra deddeebiin bilbillus deebii argachuu hin dandeenye. Dhaggeeffattoota keenya kan har'aaf qixeessine xumurree boru walitti dachaana hangasittuu gaaritti.